Nagaa jirtu akkam jirtu isiniin jecha dhumnee jirra kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya wanti nu immoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirru wantootuma waa tokko ibsanidha. Innis waa'ee sirbaadha. Sirbi kun sirba eenyu akka ta'e yookiis immoo maal akka ta'e yookiin immoo maalummaa sirba kanaa yoom akka gadhiifamu guyyaa kam immoo akka uummata bira gahu guutummaatti qophii keenya keessaa hubachuu dandeessu. Haaluma kanaan wal qabatee kuma lamaaf kudha ja'a akkuma beekamu sirboonni hedduu isaanii hojjetamanii gadhiifamanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irra galanii hawaasa hedduu bira ga'anii jiru. Jaalatamummaa hedduu fudhatama guddaa hedduu argatanii jiru jechuudha sirboonni barana hojjetaman kuni. Haa ta'u malee immoo amma immoo aartistiin keenya Andu'aalem Gosaa sirba tokko irraan fidaa jira jechuudha. Sirbi kunis kan inni gadhiifamu guyyaa fuuldura keenya kana jiru abbooruu iftaan ta'uu danda'an beekamu guyyichi. Amma garuu sirbichi mata dureen Andu'aalem qabatee dhufu abbaa biyyaati jechuudha. Abbaa biyyaa kan jedhudha. Haa ta'u malee sirba kana guyyoonni waraabbisaa yookiis immoo guyyoonni inni xumuramee wanti hundiyyuu xumuramee uummatatti as ba'uuf jirudha. Wanti hundinuu raawwatame jechuudha. Egaa guyyaa kana jennee murteeffannee gurraa qabna osoo hin taane boru ta'uu danda'an beekamu warra galgala ta'uu danda'an beekamu waan ta'eef guyyichi hin ibsamne gadhiifama. Garuu ibsa guyyichaa immoo ni taasifama akkuma beekamu. Sirbi kun muuziqaa kana kan hojjete yookiis immoo daarekteerri isaa Leencoo Fiqiruudha. Haa ta'u laayirikiin meeloodii isaa immoo Andu'aalem Gosaa fi Yoosan Geeta'uun jechuudha. Yoosan Geeta'uun akkuma beekamu eelaa rikoordi irratti gadhiisee ture yeroo darbee achirra kan yuutuuba isaanii irra ture jechuudha. Ammas Andu'aalem akkuma Yoosan Geeta'uun sana eelaa rikoordi irra kaa'uuf pirooduusii isaa eelaa rikoordi jedhee jira. Haa ta'u malee muuziqaa arreenjimentii isaa immoo eenyudha? Amaaniluuti. Keeroogiraafonni Tulluu Hirkoota akkuma beekamu shubbistoota beekamuudha. Tulluu Hirkoofaa wanti isaan irraa fokkisuun jiru aartii Oromootiin miidhagina kan ta'e ijoollee kanadha jechuudha. Aartii Oromoo baay'ee miidhagsanii kan hojjechaa jiranii keeroogiraafota Tulluu Hirkoo akkasuma immoo jiru ijoolleen hedduu isaanillee keessa jiru jechuudha. Egaa Andu'aalem Gosaa kanaa durallee sirboota hedduu gannoo dhiisaa ture. Aartistii Oromoon jaalatudha. Aartistii baay'ee Oromoon ijarraa qabudha. Haa ta'u malee aartistoonni keenya har'a wanta hedduu isaanii yookiis immoo bu'aa isaanii gatanii wanta kana immoo uummata hawaasa biraan yookiis immoo qeeqa uummataa osoo qeeqa isaanii yaadin uummanni wanta kana asirratti maaliifin yookiis immoo sirba kana maaf aartistiin keenya bade osoo hin jedhin ofii isaaniitii itti yaadanii kana fidaa jiru jechuudha. Har'as taanaan aartistoonni keenya guutummaatti of hin qusanne hedduma isaaniitti jechuudha. Guutummaan aartistoota Oromoo walii fi yookaas immoo kan waliif dhaabatanidha. Oromiyaaf kan dhaabatanidha. Har'as taanaan aartistiin kun sirba kana abbaa biyyaa kan jedhu fidee jira. Maaliif akka ta'e hin beeku abbaa biyyaa waan jedhee eenyuun akka inni jedhe naannoo dhibaa baala gisee jedhe Yoosan yeroo darbee egaa sirbichi baay'ee uummata sochoosaa ture waraaskaa ture. Har'a garuu kun immoo abbaa biyyaa jedhee Andu'aalem Gosaa sirbisaas baay'ee fudhatama guddaa qaba. Akkuma Yoosan Geeta'uun aartistii Oromoon jaalatuu fi Oromoo filatudha. Har'arree guyyoota itti sirba kana hojjetee uummatatti yookiin immoo hawaasatti as fidaa jirudha jechuudha. Kanuma malee aartistoonni Oromoo hedduun isaanii waa'ee uummata Oromoof ciisanii yookiin sirafanii hin bulan. Guyyaa guyyaatti yeroo yerootti waan Oromoon qabdu seenaa Oromoon qabdu lafa sanatti faarsanii biraan ga'u jechuudha. Har'a garuu uummanni Oromoo osoo nagaan hin jiraatin osoo uummata Oromoo keessatti cinqiin lolli garaagara jiru isaan lolaaf cinqii qeeqa ilaalle waanuma yaadanii fidanii dhufaa jiru jechuudha. Aartistii Oromoo kun baay'ee aartistii jaalatamoota hedduu keessa baay'ee fudhatama gurguddaa qabu. Aartistoonni agaarraa kanallee jiranii. Egaa wanti dubbadhu hin jiru kanarratti ani waa'ee aartistii hin qalladu. Aartistoonni sa'aatii isaanii dhamaatii isaanii gubanii
Aartii hojjechuun salphaa fakkaata. Salphaa miti aartii hojjechuun guutummaatti waa'een aartii siin qal'adamu. Aartii hojjechuun immoo salphaa yookiis immoo uummata biratti waanta gadi bu'aa wayii fakkaachuu danda'a. Garuu ulfaataadha. Haa ta'u wanti guyyaa har'aa kana qabadhee isiniif dhiyaatee jiru sirbuma kana sirba abbaa biyyaa jedhu kana mata dureen isaa baatee dhufee nu biraan gahuuf jira. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya wanti nan isinitti himuuf as ba'e ishuma kanadha. Egaa warri immoo akkuma dura isinitti hime qophiin keenya haaraa isiniif ta'e laayikii maaf sabiskiraabiidhaan ol seenaa isiniin jecha qophiin keenya guyyaa har'aanii asumarratti dhumataa agammoo deemnee qophii biraatiin wal arginutti nagaan nu turaa isiniin jenna nagaatti.